bakka ummanni guutuun jiru bakka TV'n gartee laayivii dablu jiru kan namni martuu argu jechuudha. Hayyee ሁላችሁ ወይ ነበራችሁ ወይ ሰምታችኋል። namni gariin jirtanii gariin dhageettanii jirtan. Wanni haarawaa dhagartee asii achi deemtanii ganda keessa gartee kijiba olola ooftaniif hin jiru. ካልሰማችሁ አሁን ገብታችሁ ዩቱብ ላይ ስሙት። Yoo ka duraan hin dhageenye yuutuubii seenaa bana laala. Waan leencichi gaafa iisuu fiduuf shalee achii galchuuf Jawaar fa'aa Ameerikaa galchuuf tokko alatti nafin jedhee guuree galchuu waadhaan guuree sin galcheef. የመጀመሪያው ስብሰባ Walga'iin dura asaab jette. Walga'iin dura maal jette? Asab jecha abbichuun kaase. Ijoolleen kunooti. Kun ka gaafasiiti. ወጣፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። Alaabaa Itiyoophiyaatiin, alaabaa Eertiraatiin, ummata Itiyoophiyaatiin, ummata Eertiraatiin, miidiyaa Itiyoophiyaatiin, miidiyaa addunyaatiin guyyaa adii kana kaameraa akkasitti hidhatee bakka hundaa laayif dabarsu jiruun maal jetti mata dureen jalqaba seensaaf walgahii kan ittiin dhufe wanni nuti wal biraa qabnu walitti qabnu maali? Asabii asab jetti mata dureen guyyaa addaa jedhanii. Nama akkas deemu waraabbachuun. Kanaaf jedhe namni gariin ija gurdoo inni qabu kana laalin. Ija keessaa hin qabu gariin jaamtu. Kan inni itti hime kana asiyaasillee eega asii galee ribaa dammaqe. Asiyaasillee yeroo san mirqaana biraa keessa jiran. Dhuguban qabu waan hin galle boonni muummichi ministeeraa haasa'u maal kanni. Paartiin siyaasaa Oromootiif Amaaraaf Tigreellee jawwisaa fi shanee fi kaffisaan ganda kennaallee hin dhageenye gaafas guddi isaanii bakka biraa jira. Namni hunduu yeroo isa warri waa hubatu akkam godhee fi jedhamtichi. Ka Ameerikaan dadhabe, ka Yurooppii dadhabe, biyya Arabaa dadhabe, ka Human Raayitiin Amnistiin martitti bu'ee namni hayyuu namni nama araarsuu danda'u akkas jedhee barga barsiisu. Ta'uu ta'e waan nu itti buunee addunyaan itti buutee dadhabde hawaasatti yaatanii waan jedhe. Ahabzii daandaa subbuu kaamellaa hagana jecha biraatti hin daballe jedhe. Hiisuu habzii daandaa kaamellaa habzii subbuu kaamellaa daandaa jedhee haganuma jedhee harka qabatee fidee jedhe. Kolkollee. Maal kijibda akkanumaan galtee jagan akkanaa kanaan maalati bakka saniin buusaa lalla'ee ta'uu dura. Wardii gabaabtu akkaba. Akkam nagaa fayyaa. Isu akkam nagaa isu siyaasadhaan namni akkas hin godhe. Eessa ishee wada malee bara. Isu nagaa kiyya muste yoo ati naan jette yoo Mustafaa naan jette bakka takkaan kan siyaala dammaqu. Yoo ati mustee naan jette qaxa'oo garaa sii laafe galtee miskiin namni kun na jaalata. Isu akkas dhaqaa dhaqaa saawudaa gabrasiyoon. Habzi akkam ati yoo kaan jechuu sana naga qabdaati fayyumaa baganaa jiraatte. Akkam minimas meeqotti maaltu nu dhabsiise. Egaa eessatti barri daara godhe. Yesuus asiyaas yaa namni. Bari obboleettii tantee mana keessa jaartii tantee yookaan agartee yookaan jaarsa kan kee bar ebaliyyoo jettee ebaluu yoo jetteen tokko baroota. Daan yoo jaartiin teessin mufattee ati ebaliyyee atetteen yee biyyee atetteenii fi ebalu atetteen bari awwaan naanuu maal yookaan yaa yoo ati ebaliyyee jette in seeqatti bardur inni illee bar yeroo ebaliyyee ebaliyu kiyya isiin jetteen bar maasha Allah anummaa dheessaraa dhagarte tata lafaa jedhee taa'ee jalaa dhawwaatu jechuudha. Soo kana dhaqee asiyaas namni hundi dhagaa irratti guuratu ilaal. Namuu gartee dhagaa darbata akkana gootu. Akkamitti ati gartee akkan waganuma dikteetara ta'uu deemta. Itoophiyaa olii araara uummata kee maadda facaafta. Akkami akkana goote namni dura itti dhaqee bat. Eessi asiyaas akkam jirta nagaa fayyaa gana jedhee namni akkamitti uummata kee akkana goote dubartiin tuun abbaan warraa si bira jira haati Itoophiyaa jirti ijoolleen asitti kun as akkam akkana goote uummata kan kee. Jaarraa kana keessa akkas yaan namni. Abbichu waan kanaan tunne isu gurra kiyya moo bata gurra kiyya agata ijoollee bira jirtu warti haata gurra kiyya moo abbichu makka naan jedhe isuma siin jira jalaa waa du'anii bata sarti
habzii daandaa subbuu kaamellaa jiruun kee akkam jirtan bakka jiraatu waggaa meeqa adda banne bar nu as mee kootu shaayii buna waliin jenna achi agashoo kee nyaatu abbichuun buna waliin dhugan ambaashaa muree kenneef ayleencaa yataa abbaatu siyaasaa beekan akkana gurbaa jagnummaa qabaatan akkana hayyummaa qabaatan akkana deemsa beekan akkana akkanumaan buutuutiin goonyaa ganda keessa deemtanii gartee kaanii bareedu akkasii ni jiraame ambar siyaasa dargachuu deemtu siyaasaa diibdeetan dhibba deeme ajjeesaa jedhee namni du'ee maalii yoo godheeti isa kana ajjeefamee hambiyyaa ijatti yallee hona dhayan jirraa jirtu jirra waan nama ardu jiru tan daran janiiti olfii gaaf kaanaan oromoo gaaf kaanaan gartee amaara gaaf kaanaan tigree oromoo lolan dandeettu oromoo tigree sirba sigale nuti faannoo kun asmara wal beennaa ijoolleen tun qabsaa'ota yuunivarsiitii baatee bara ijoolleen hadha qabsaa'aa jirtu ay maal sii goolare egaa yuunivarsiitii baatee maal beettire gaaraaf qawwee namni barate qawwee fuudhaa miskiin jedhe namni biroo nama barate qawwee maal tolii fide gurba nama barate bar namni barate waan barate sanii malaa waan sanii ta'a karaa nagaatiin qabsaa yeroo baay'ee bar uummanni fincilee qawwee fuudhu warra siyaasaan karaa nagaa kanaan diddatu yataa abbaatu ta beekuun afaan beekuun dubbisa seenaa bara garte qotee bulaa horsiisee bulaan faati garte sigare naggaateen fa'a ta abbaatu maadhas taa'ee mataa xaxee waa inni haasa'u wal laale asii xaxee kaan naan jedha heera mataa ofii tumatee qawwee fuudheeti bum si godha garte san beeka kaayid namni baratee yeroo gaara dhaqee akka dhama'u beektaa tarree maxaanaa farda maxaanaa gartee harree gartee jazbite tumaa yoo ati hin tumne harreen si alaachi hin deemtu kuni kaachi dhaqee yoom du'a maaliifi wanni inni barate iskuula keessatti akka itti waan nama ajjeesu gartee vaayirasii ni warqan dhiqanne kan akkana si godha kana baratee achi dhaqee takkaa gartee bishaan kanaa ka dhugu haroo ajaasan gad jedhee si dhugu waa hunda qoreen eeggata yoo gaara keessa waa sosu illee takkaa utaalaa deema. Barqabsuu haadha namni itti lafa dhiitu kana leencolee gartee leencolee kaleessa illee bari akka jagnaa milinik irraa galtee abboonni waa buqqisaa turte ijoollee magaalaa ta'aa gartee fuula dhiqattee reefuu buskuutiif saambusaa kana nyaachaa kiisha namaa seenaa yaate tanaan baroorri qabsoo fidee asiin gahe ni taphattaa gurbaa. Takna fidi ijoollee magaalaa ta'aa gartee magaalaa ka'ee qabsoo godhee waa fidi. Nattas fidi. Si shawwaddi yeroo dubbiin jabaatte gartee. Xiqqoo si achi deemtee yeroo garaan gartee osoo waan nyaatiin gartee xiqqoo si garaan dhoo'ee garaa qabata garaa kan na dhukkoo hin beelee barin hamileen qaata zeeroo dhatte yeroo nam tokko dhiigni biratti irraa xab jedhe gaata gartee meeqatu ijoollee gantu yanii mataa irraa guuran hin beeytan isin akkanuma waan garii amma waan hamtuu nan dubbisina. Duuba kana leencichi dhiisuu kan kee gartee fuudhee fidee itti maxxansee adda bunu. Jawwee galgala kana maaluu maxxansa badaa jedhee seenee yoo inni gartee amma warra gartee shimbirroorii maaliif jira jedhee allaalu akka gaggabee lafa hin kaane yoo maaliif daaddaan isaa ka inni dhaabbichuu irra natti aana jedhe hadha kabalaasaa paarlaamaan koflattoole guyyaa kana guutuu dhaabbichuun ni kabalaa paarlaamaa walirra fuudhee kabala bakki boonnaadha bar wanni hin jedhamee hin jiru hadha daaddaa jawaarii warra jawaari gartee oromoo irraa nafxanyoota na aana jedhe rabbiin sitti fidee waan hadha itti oolan. Yeroo dhaabbichuun asii gartee Dassaalenyiin caanne maqaan isaatu bari na gammachiise itti fe'uun jedhu kun gabroonfatuun jechuu bara nuuf jedhanii bara Dassaaleny caanneen fe'uun itti. Yeroo Dassaalenyiin asii gartee obboleessi keenya kan ture jasa kallaa keeraan baara kallaa fi kuminni itti fidee gartee qurxummii bishaan keessa galtee bishaan hin jiifne jedheen. Eessa watakka uummanni dhumuun rakkoon uummataa quban qaban mormuu deemu hambaa ergamuu malee. Harree mara jedhanii bara itti nafni. Warra hambaaf dalagu jedhanii bara. Dhaabbichuun hadha bara waan Mustafaan Faatii miidiyaa kana gubbaa dhukkee itti kaaftadha paarlaamaa keessatti face to face lolaa wannaa jedhaniin kun. Lola warra siyaasaa jedhaniin kun. Warri siyaasaa bara yeroo garii akkana sirra qabee kabalaasaa tallaal gurra xiicha jecha takkaan. Akka gurri kan kee gartee yeroo cufaa waggaa tokko si xiixu si kabalanii bara jechoota isin hin galle. Mallas Zeenaawii kun warra gartee adda Jawaar Faatiin uffaarsatu kanaan waan jedhu leebaa, usha, qoshaasha paarlaamaa keessatti bane. Wanni quf jettee as keessatti deema bakka dhiirri hidhattee dhaqaa dura nu as teettanii gaafii nu gaafachuuf jedhaan bal'aa. Biyya nuti
dhiiga itti gannandhee waaqaa wolfindhee Oromoo bitamtuu qabannee gartee 4 kiiloo kana seenne gartee amma ta'uun seetanii barnuuti. Dargi albaafnee ibiddaan dhukkee irraa kaafnee barii diqaalaa as keessa jirtu dagartee kaleessa Yohaannii fi Teediroos fa'aat as keessa nu horte qabanneeti 4 kiiloo seenne in taphattaati. Isin waggaa meeqaan bulchine Oromoo jedhaan waachi taa'e. Sani bardubbiin. Waggaa 118 guurachaan baane qoshaashota. Kiristaan Taaddalee fa'aa Gatu Ayyaaluuf akka jechaa ture Mallas Zeenaawidha. Baqqalaa Garbaatii fi Naayiba Jaarsa kan maqaa isaa eenyu Profeesar Yonnaan Faatii warra barsiisanii nu isin kaballaa isin xixxiixaatuma isin hiinaa akkasumas achitti akkan taate ilaali yeroo mallasii tanni muka itti cabsu maaliif teenniin tun ni beeka gaagasii barte agriimentiin diiddu teena tun harreen gara keennaa kun bes naquma jara laal kaballaa gaaf qilintoo geessitee dhidhiittee ol naxxee kabalaasaa yeroo waa itti darbu waa itti kennaa beektanii waan paarlaamaa keessa jirtu waa itti darbee onna godhaa jarri as garagaltee miskiina keenya kana soomte akkana goonaa Oromoon gartee wayyaanis irraa kaafnaa akkana jettiin baqqalaa wanni hangara tuunfadhu tankiyu jaarsisuun an takkaa Oromummaa kiyyaa fidhamee dararaan tokko narra hin geenne wayyaaniin himadhu jedhe tankiyu dhugaa yeroo gartee jalaan qaban gubbaa qabanii jalaan baatidhani takkaa Oromoo ta'uu kiyyaaf yookaan Oromoo ta'uuf Oromummaa kiyyaaf yakkii fi tiisisa bal'aa kijibaa naan jedhaa yoo kana Mustafaa dabalee jechallee hatta tiitee bal'aa narraan kaafne jedhe yoo as deebi'an ammoo dagatanii laal siyaasaa isaan beekan Oromoof jecha akkana taanee nuun jedhan dhiigalmaan Oromootu raasa baraasin ta'uu na seenan wanni raasa homaa dhiigalmaan Oromooti. itti deebi'anii laal kolkollee የኛ የመደመር ስሌት ማባዛትም መቀነስም ማካፈልም አለው። የምናካፍለው laal nuti dabaluullee baay'isuullee hir'isuullee ni laallataa jedheen na dhageettee qabadhu jecha tana yeroo duraa asabi adda mataan fuullaa deemi itti dubbii fidaaf deela dabaluullee asabi rachiiqu jechuun siyaagalu siyaasaa dabaluullee hir'isuullee isinirraa fudhachuu jedhe dabaluun hiikaa birata mallee maali Eertiraa gara Itoophiyaa as deebisuulleen yetaabaatu achi taa'ee quban qabu isuulleen warri addas gubban mataanu nyaatu siyaasaa beekna tokko quban qabu itti maal beeka gajaraa beeka yeroo jarri hirribaa dammattu abbichuu waan maraafite asiyaasaa dhabbooyaa jira akka jedhee gaafa sedhaara isuun Gibsi yoona waslaata kalbi jechuun jirti harree maanaan harreeree jette jechuun jira isuun yoona maa isinillee dhageettan yoonni sooshaal miidiyaa irratti dabre miidiyaa irratti maa gaafas akkasiin jettee irratti nimin amman goon dhabaa jechuun jira jawween baatillee namtichi nu jala deemnu nu hoggame dhaga'uu dhabne. Bar namoonni waan dabre kana dhiisanii cambanii bakka malee dhaqanii ijoollee daa'imman gartee wati bishaan keessa keessatti. Bishaan kun qulqulluu saamunaa qabaa maal qabaa pat fidhiitte yoo saamunaa ija gube iyya haadhaaf gartee nama harkaa qabu balaatti buufti. Bishaan saamunaa fa'aa dhugdee. Maaliif akkas goote wallaala hin beektu ijoolleen daa'imman. Kanniinoo maal jettan gugurdaa. በጎ ቃል ጥበብ ነዋይና እኔና ኢየሱስ እንደመር የምንካፈለው አስር ይሆናል። Dhiba jechuun isin egaa wanni kun an dubbadhu kun barwaan jedhee ciciroo wayyitan. Laal dubbiin an dubbadhu tuni dubbii dacha'aatii of keessaa qabdi. Gaafsan jedhanii talaallamtee maagaramtee itti qophaa'umtee itti yaaddamtee dalagamtee dhiba jechuun isin afaan irratti dhiba jechuun amma dubartiin takka yoo isin nyaata adda addaa bareedaa godhuu tolte dandeettii addaa qabdi. Akkamitti akka addatti tolchite of eeggannoon muyaa jedhanii ogummaa qabdu. Wanni dubbachaa jirru kun kiyyaaf ka'iisuudha waan akkasitti dalagamee jedhe. Ilaal itti meelleen fudhatan kitaaba katabee maa kenna abbichuun
Kitaaba 4 katabee arfan bara waan biriin dubbatu karaa bichuun deemu. Dhiirti yoo taakkootti godhuu dandeette biyya kana guddifnaa akkana goonaa muuxannoolee kana irraa fudhannee biyyoonni guddatan karaa kana dhufanii Chaayinaan, Ameerikaan, Awurooppaan hundinuu Afrikaan sababa kana cabte kana fooyyeffannee akkana goonaa akkana dalannaa akkana goonaa misooma akkana deemna magaalaa akkana bareechifnaa karaa akkana tolchinaa ikoonoomii akkanatti akkana goonaa nagaa akkana buufnaa dheetti kenne. Kitaaba dubbistii bara. Misoo akkas goona. Miskiin maal dalagaa jirra. Illee waan jiru agartee asitti illee nagaa buufnaa jedha. Miskiin. Biyya tana guddifnee teknooloojiin akkana goonaa dhahaba albuuda maal kanneen baafna jedha. Kitaaba bichuu qabdatti bara. Waan nu xanxuuf hin agarree jette achi teette. Mee digami nee digami. Naallee dabal. Amma tana keessaa naan namtichatti tana. Madaara keetitti bara. Ijoolleen cinaa jirtu meeqa koottaa hin gallaa jetti. Obboroo ganama yoo lafaa ka'e buuwwoo mataa itti jirti mee ka'anii bishaan irraa dhiqanii wardiyaan jala kana shaakkannisaa ka'anii aga zuuriin ga'u mataan buuwwoo waan biraati akkana godhaa ture. Galgala saagam galle jarana jedhaan. Hin gallee barasuma dhuddanii jedhaan gartee wardiyaa kun. Barasuma finnee waan maraawna gootanii dhuddanii dadhabdanii isin gachiifsine jedhaan. Alambaanee aadaa'ee. Amma waraqaa achi gannaqee biraa lixaa ijoollee waan qabdu laalte waan inni taftaabbessee halkan sawwanna godhee fi teksi misejii namaa barreessee bakka itti barreesse duuduu muddiidha jedha. Yeroo waraqaa fuudhee dubbise barruun jalaan dubbattu laale kana sittaan maali wanni kun yoon barreesse galgalli geennaan ammallee pilaanii haarawaa dhufaaf. Baraabbichuun kana malatti mi wallaahi isin dagattan namni hedduun. Amma boru galgallee itti deebi'an. Gaafa dubbiin jabaattee aabbichuun tarba bahee inni gubbaa san ol kore. Maali yoo godhe ekonomiin bada saree hattuu diqaalaa wal as gabi ijoollee ergadam waa hunda godhe ijoollee rabbi nu balleessini banni waan gootu abboomee duulara kennaa ibaluudhaallee fuudha ijoollee akkasitti illee achitti illee maalitti illee arsiillee wal ajjeeftu gujiillee booran illee argee keessatti illee wallaggaan namni haa ajjeesu waa hundaa godha warra ajjeesu ibalu kan ibbilanam halo akkam jirtan nagaa fayyaa waan deemaa jirtu argitanii warii wayii ramanne erginee jirra mee eenyu haa ajjeefnu eenyu haa agartee ajjeesan poolisii keessa eenyu namni ati waliin dalagu maaltu galee dhaquun kan jiru maaltu galee wayin waraabaa jiranii akkasii miti amma hojii sagantaa baafnee jirra hojiitti qopha nama tan amma taa'annee wanni jechuun qabnu qabeenya biyyaa akka agartee amma inni wanna godhaa jiru kan markaa ba'e uummanni kan argeennaan duuba nuun deebi'u ganda baluu keessa nama kana ajjeesu qabaa kana godhuu qabdanii viidiyoo fi suuraa ragaa wajjin yoo qabu qaba jedhamu jechuudha. Kaasii kun ol fiiga jiran injiriin beekaanatu rakkoon hin jiru wariin argamee jira waan gootu. Abbaa qabeenyaatiin jangan. Atis horii agasii baasii warra kaan erginee jirra hundee ijoollee warra dafee waan kan dabarsullee goonee jirra ebalu mataa irraa buqqa'uu qabatanii garte. Mootummaan kun isaamma erganii fi waa hunda poosti godhee maxxansee bira amma warra miliinikii dhaqeetti bannaa taachuusti chaalaalla 10 daqiiqaa yaada qabicha iddiistuun jedha. Lami min tafaxxaree jettiin ijoollee namaarraa. Ini biqarbu ko awne miane buchulla wuchu wori garte na jala yaatun tiya falo liga derga dutunni ufti view si da bala wonni si ka wala youtube gubba ol si ka waan jennulle ana qopheessa ofitan arrabsi ati anuma kalees jedhan achi gubbaa dhufee amma garte akkamil laaltan isin kartee nama jabaa akkanaa turtanii kalee mootummaan kun uummata fixaa jira akkanaa jedhan hattuu markaato akkasii dhaamree jawaari kun jawaari barama viidiyoo irra maayisaa akkasii dhaaban hattuudha namtichi kun waan akkam beeku majnuun jedhe markaatootti hattuun ija qabdee guyyaa kana sirraa fuuti akkasitti gartee namticha hanna beekuu jedha as gubbaa dhufe Oromoon hadha wanni isiin dalagaa jirtu godhaa jirtu diinaan namtichi kun nutti hin galu jira boru gaafa inni asii ka'e Oromoo gumaadhaaf barbaadan eessa seenna gaafas maal jenna jeneraalonni Tigreedhaa kijibdee siyaasaaf kijibnee jetti. Jeneraalonni Oromoodhaa kijibdeeti amanti. Ambar wal quba qabaani. Biyya dhaqaa ture. Gartee kuninaas waan hunda jiran naa ergaban. As deebi'ee ijaarraa jira waraana keessatti illee koloneeroon ijoolleen gadhaantu tunniin homaan jettu. Tuun dhumattee ban namni tokko ajajuu danda'u hin jiru. Dhumattee tuwwan.
Hinjirtu wanna amma labbi godhanii yaasan kun waa takka hin beekne kan bar gartee kumaan akkasitti harkaan qabanii bakka maratti. Ijoolleen gaara jirtu tuni gartee bakka hunda qabdee taan maal gootee akkana olii gadooti. Maaliif wanni waan kana maraafitu ajajaadha. Ijoolleen ajajaan qara jirtu tamallallee injise dhumatti. Namtichi kun labbi yoo na godhee baasaa amma jenaaroon amma jiran kunniin ufiyyuu karaa booji'amtoota maalii olii qabanii ammallee ministeerota dabra. Mootummoonni dabran ministeeronni isaanii waa beekanii dandeettii qabanii mootummaan dabrellee dandeettii qaba. Waan godhu beekaa, siyaasaa beekaa, diinagdee qaba, hubannoota qaba, uummataa yaada. Beekaa waa dalaguu dhabeetiin xiqqoo irrina qaba malee ani mallasiin illee dura dhaabbachaa ture. Kuni waa takka hin beeku innillee wanni jala yaatu tunniin illee dhamaasee bar waan honnaa takka olii gadoofa. Waan horii hoyi. Jaluma wanni jedhu fudhattee yaa'u malee kun jawaari. Uummat nuu tunniin kiristaan taaddalee fa'a. Isa ooftee qidee achi hidhatteeti bata ergamtu kijibde jarri bariin beetti. Bata kijibticha kijibtee kijibte. Namticha jedhan zabana Haile Sillaasee na fakkaate abboot kennan nutti maas baale kanatti goobba. Goobbatti namni injiraami mujriimi nama daa inni illee mujriima nama hiisise. Dharaan miidhumaaf ganda keessaa daa inni jabaatee diinagdeen ta'ee fi jagnummaan ta'een beeku hayyummaan ta'een beeku mul'atee isa tare kun abbaa qabeenyaati qaama hiisu kun hidha darbe akkanumaan. Hidha darbeeti amma duuba ragaa fiduu qabaa miree hidha ol darbisiisee achitti torbaan ji'atti 15 qabaa dhaqanii gaafa ragaa kaleeffadhu jedhaniin bite mallaqaan. Eenyu kijiba akka gaariitti ka horii malee foon ofii nyaatu garte yoo ilmoo isaallee gurgura jedhan gurguru ammoo kijiba beeku kijibu. Jedhee gaafate kan jiraa ganda keessa. Eenyu meeqa gartee kijiba gaarii ebalu jedhaniin. Abboo wanti barbaadde sii kenna namni kana naa ragi jedheen. Maal jettee isiifte jedheen. Akkana. Isna jedheen kana anatu inumaa taati jettee bideechi keessa sii dabarsaa jedheen. Karaa kaa kijibaa beekama bargartee. Gartee kaanii fuudhee hin dhaqane. Horii isaa cinaa kennee fi kaan gartee yoo raggaatee inni itti murtaa'e sii dabala jedheen seenan. Seennaan namticha jalaalee bata daalacha kan si nyaachuu dhufe eenyutumaan takka qindeessee dura taa'ee abbaa murtii abbaa langaa waan hundaa qabdee amansiisee itti kenna. Namtichi afaan dubbii dhoorgayyuu. Maata akkana hin goone yeroo sin gade akkanatti akkana gootu. Kaan karaa dhaqwaatee dhufee miree itti murteessan namticha. Murtiin isaa akkana jedhee itti murteessanii bayan. Yeroo gabbee as gadi akkatti si ragaa ba'ee gartee jedheen. Akkatti si teezza ba'ee gartee jedheen. Akkatti ragaa sii ba'ee gartee jennaan akkatti si teezza ba'ee gartee jedheen akkatti kijibdu jechuudha. Innummaanuu mujriimaa miqalaadhaaf nama ragaa isee dharaan ragaa baay'isee gartee akkasii warradha jirtu. Nafxanyoonni duuba teettee jawweefaa yeroo isin as gubbaa teettee Oromoo jechaa Oromoo akkasitti. Dhiiga xuuxxee salphiftee saba guddaa kan akkasiin lafa gannattu duuba teettee natu shataamnu jettiin garte. Wala akkasitti bara min aynatu shataamnu. Ni beekti kaa Oromoo. Dassaaleen caannee faatii bara ammoo fi achi taa'ee iyya malee teenna tan argate osoo buchullaan teenna jala deemtee duttutuun jiraachuu baatte quf hin jedhu bara. Waan biriin ol jedhee ilaalu akkasii ija Oromoo keessa wal beena bara. Wanni akkasii qinqiffatee lafarra deemee yeroo achi ibiddi itti qabatuu bari akka waan shafadhee dhiinneen bulchinimu akka waan hin ergatini akka waan hin fe'atinimu warra kana eessaa nu dhufe kun ibidda kana keessaa boobaa gartee Dr. Yennuu Caanneedha baadan kan Dassaaleen Caanneedha wanni bar qinqinfatee jagnummaa yookaan saba ofiitii yaadeetti miti bar isa gatti gubatu. Warra kaleenu akkana goonee garafnee ergachaa turre waggaa 100 fi gartee 18. Warruma kalee tana wayyaanee waggaa 27 qaxaqqattee ergachaa baate. Oromoo kalee hin dubbanne tagantaa galtee gartee wayyaanee illee fe'attee waa hunda irratti dalagaa turtee eessaa kaatee dhufte ibidda kana itti qabate sachi taa'ee sigale. Duuba wanni inni abdatu maali? Jawaarfaati qilee hunda nattee kun as keessaa yaatee ganda hunda keessaa ibidda wayii tuubaa asii gartee diqaalaan isaanii ganda keessaa kana mataan nyaatti bakka hundaa. Wallaalaan kennaa fi diqaalaan jaraa. Obboleessi kiyya tokkotu jedhee gartee ilmaan wurdiyaa. Maashaallah. Ilmaan wurdiyaa. Jedhuga dubbii ajaa'ibaati bara. Lafa nuufaa nuu haamanii loonfaa nuu tiksanii mire dur. Ibara waa hedduun nuggani balbala faa nuu eeganii. Ilmaan wurdiyaa. Ibara abbaayyuun beekan ilmaan wurdiyaa jechuun bara. Tokkumatti dhabboodee ganda buusee
Abbaan akkasuma laale yeroo cufaa ol ba'u garuu kabalaasan karaa irraa fuudhama laale. Argee jiruu isaati jalaa diigamtii yoo laalu kan isaatii miti gartee yookaan miila akka beelaa yookaan gartee afaan tushaaqaa gurdiyaa san fakkaatan hin beekaa beekte. Kana laale jiru ilmaan qabdii waa mara qabdii. Kabalaasaa dhiitichoon gurbaa walbaa ijoollee keessaa gartee dhaya. Mucaa kana maa itti kaata jettiin haati hin laale. Kun akkasuma taa'aa dhaqee haadhaan abbaan maa akkan na godha jettiin cadhee hin beektu si'a. Guyyaa takka abbaan afaanii yookaan kaa'ollaa baay'ee balu fakkaata jedhaan. Ohoo adaan gartee naftanyaadha jedhee kaagaaf kan. Hagol guddatu egaa afaan baratee waa hunda godhee warri illee gurbaa gurdiyaan beekaa miree namtichi. Dhaqee tumaani ati jaba gaafa inni jabaatee barkiyyaa jedhee tasaasa gartee. Warri qaraa irraa kanaaf hunda dhee. Kana rabbi sitti hin fidin kaa. Aba maal jedhan badii rabbi si haa balleessu. Hin dhaaltaa ganda kana wal quba qabaannaa nama biraatii illee si barsiisaa taa'e jedhaan. Bes yeroo Oromoo ol kaate asii Oromoo duuta inni gartee. Hiree yoo argatee si waraanuu danda'u barii eeggata xiqqoo. Yeroo dubbiin jabaatte duubadheessa. Ni beeka kaawwata kan qabu as keessa. Badaan beekanii as bahee dura bahee akka dhiiraa waa as baheen dalagu. Fuqaa deebi'a. Kabraa itti dhiiba duubaan gartee. Ee tokko cumatu badaa diqa halaasii beennaa bar jedhee na salphisaa jedhee gartee eeggachaa. Kiristaan Taaddalee Faatii Dassaaleen Caanneefaa kana uf dura qabattee deemtii jechuun si galee namuu caasaa walitti qaba. Iisuun duuba leencicha Oromootiin akkasitti biyyeen isa nyaattee jechuudha dhaabbichuun kabalaan dachii jala kuchisiise. Sa'aatiin nurraa deeme. የህዝብና የመንግስትን የሰላም ጥሪን ባለመቀበል ከኢትዮጵያ ቋሚ ጠላቶች ጋር በማበር እና ተላላኪ በመሆን የባንዳነት ተግባራቸውን በመፈጸም የህዝብን ስቃይ ማራዘም የሚፈልጉና ኢትዮጵያን ለማዳከም ቀን ከሌሊት የሚሰሩ የጽንፈኛ ቡድኖች አሉ። በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በአንዳንድ አካባቢዎች የሃይማኖት አባቶችን በመግደል ትምህርት ቤቶችን በማፍረስ ህፃናት እንዳይማሩ በማድረግ የህዝብን አገልግሎት ተቋማትን በማፍረስ እና በመስረፍ የንጹሃን ዜጎች እገታ እና ሌሎች የጭካኔ ተግባራትን በመፈጸም ላይ የተሰማሩ ኃይሎችን ለመቆጣጠርና የመንግስትን ኃይል በብቸኝነት መጠቀም ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጥ።